Viidiyoo lammaffaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoo lammaffaa kanarratti akkamitti namootaan waliin appilikeeshinii irraa yookiin immoo waliin pilaatfoormii irraa namootaan fooloo goonee akkamitti yookiin immoo fooloo nu taasisan akkamitti akka fooloo baak isaaniif deebisnu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti gara hoompeejii ni dhuftu. Ergasii iddoo kana ni dhuftanii hoompeejii kanarra erga tuqxanii booda kallattiidhaan eessa seentu jechuudha. Namootaan fooloo isinii godhan fooloo deebisuudhaaf gama olii kana dhuftu. Yeroo kanatti mallattoo miiseejii gara olii kan chaatiiti jechuudha. Amma suni namootaan chaatii isinii godhan mallattoo diddiimaa kanaan mul'ata. Isallee yeroo bira viidiyoo bareedduu isii qabadhee isinii dhiyaadha. Kanarraa ammoo fooloo akkamitti deebisna kan jedhuuf mallattoo as biratti jirtu mallattoo bilbilaa kana yookiin immoo nootifikeeshinaa kana gattuqna. Erga isii gattuqnee booda namootaan fooloo isin taasisan yookiin immoo namootaan fooloo gama keessan ergatan akkamitti fooloo baak akseepti gootanii akka deebistan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Erga isa tuqnee booda aktiif kan jedhuu fi kontaakt riikweest kan jedhu nuuf fida jechuudha. Nuti aktiif kan jedhu namootaan aktiif ta'anii fi namootaan amma hojiirra jiran kan nutti agarsiisu. Kontaakt riikweest kan jedhu keessa seenna jechuudha. As bira ni cuqaasna. Sana booda mee fakkeenyaaf har'a haarboorkee kan jedhu kun taa'eetiin na eegaa jira kunoo. Maal godheet jechuudha yoon barbaadin diklaayin kan godhu jennuun ta'a jechuudha. Nama fooloo deebisuuf hin barbaanne garuu kana isin hin gorsu. Sababni wal guddifnaa waa guddifna bakka jedhutti guddachuu yoo feete wanta facaafattee haammatta waan ta'eef facaasi. Haammachuun sin rakkisiin. Kan siif haamu kan ati itti abdatte sanii waan ta'eef. Sana booda maal goona jechuudha namoota riikweest nu godhe kana akseept kan jedhu kana tuqna. Yeroo akseept kan jedhu tuqne riikweest has been accepted jedhee gara nama saniitti deemaa jechuudha. Namni kun si fudhatee jira. Sana booda namoota naga akseepti goonee asuma bira salphatti tuqnee kontaaktota keenya ilaaluu dandeenya jechuudha. Namoota haga akseepti goonee san immoo riikweestiin deemee isaan bira dhaqa jechuudha. Kanaaf hoompeejii gubbaarratti akkuma yeroo fooloo isinitti agarsiise namootaan kanneen tuquudhaan maqootaan asirra jiran tuquudhaan yookiin immoo kanneen gara oliitti iskrool godhuudhaan tuquun yookiin immoo sajeest kan inni godhe kana as bira dhuftanii sajeest firendii kanneen tuquudhaan haala salphaan namootaan akkuma fooloo godhannu namootaan nuti asii fooloo goone gama kaaniin immoo riikweestii nu deebisan jechuudha. Haaluma kanaan haala kanaan namootaniif riikweestii deebisaa fooloo godhadhaa fooloo taasisuun isin rakkisu riikweestii deebisulleen baay'ee salphaadha jechuudha. Kana fakkaata viidiyoo itti aanu viidiyoo akkamii akka isin dalagu yaada keessan gara xumura koomentii irratti nuuf kaayaa. Anis Harbour Miidiyaa Neetwoork irraa Kaliil ture. Kan kootillee kunoo isa kana Kaliil Arab jettanii sarchi gootanii argachuu dandeessu. Waliin keenya waliin gara fuula duraatti ni guddanna. Waliin ni jijjiiramna. Viidiyoottan itti aanu immoo waliin irraa akkamitti galii argachuu akka dandeenyu, waliin irratti akkamitti akka hojjennee namootaan affeerru, waliin erga affeerree booda bu'aaleen nuti argannu maali kan jedhuu fi viidiyoottan gosoottan hedduu jiran waan ta'eef isiniif dalaga kamirraa akka dursa isiniif dalagu immoo yaada keessan nuuf kaayaa. Kooyinii hoo akkamitti guuttanna? Kooyinii guuttachuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Haala kamiin kooyinii waliin guuttachuu dandeenya kan jedhullee haala salphaadhaan yookiin immoo giiftii waliin akkamitti akka bitachuu dandeenyus viidiyoo gaggabaabduu hedduu isiniif kan dalagu ta'a.